Ashamar kafune akkam jirtu nagaa nageenyi isin badhaadhaa jecha Fatisho harralee barumsa waan tokko isin barsiisuu fi waan beekurraa waan tokko isin mul'isuuf dhufee harrammoo akkamitti akka hidhiin keenya nu laafuu akkamitti akka hidhiin keenya nu bareeduu danda'u isinitti agarsiisuu fi isinis nu barsiisa anis isin barsiisaadha walirraa waan beekan walirraa fudhachuun immoo baay'ee gaariidha jechuudha keessattuu afaan oromootiin waan adda addaa wal barsiisuun baay'ee gaariidha jechuudha hundi keessanuu waan dandeettanirraa yoo nu barsiistan yoo nu mul'istan baay'ee natti tola harrammoo akka isinitti mul'isuuf dhufee akkamitti hidhii keenya laaffisiisuu dandeenya akkamitti hidhiin keenya akka hin goggonne dhooguu dandeenya akkamitti immoo hidhiin keenya yeroo hunda akka laaftetti hundammoo akka bareeddetti yeroo baay'ee hidhiin namoota tokko yaw haala adda addaarraan wantootuma adda addaarraan jechuudha nu goggoguu malti nurra qumca'uu mala hidhiin keenya immoo akkaataa hedduu fiduu danda'a jechuudha goggogee qumca'uu hidhiin qumca'ullee jiraachuu danda'a inna waan kanarraa maaliin tiksuu dandeenya maaliin dhooguu dandeenya waan salphaadha waan mana keessatti argamu waan mana keenya keessa jiru mana eenyuu keessaayyuu wanta hin dhabamne jechuudha bakka kamiyyuu hin dhabdanii jechuu barbaadeeti inna haaluma salphaatiin maaf itti fayyadamne maaliif waliin barsiisni waan beeknurraa nu hundi keenya jechuudha hundi keessanuu ogummaa adda addaa qabdanii beekumsa adda addaa qabdan waan ta'eef jechuudha kana dura waa'ee fuulaa isin mul'isaa ture haddammoo waa'ee hidhii keenya isinitti agarsiisuu barbaada akkamitti akka ittiin nu laafuu akkamitti akka dhukkuba kanarraa tiksuu dandeenyu wantoota hidhii keenya balleessurraa akkamitti feeguu dandeenya isa jedhudha jalqaba immoo loomii argaa jirtanii loomii tana itti aansee immoo jalqaba mee loomii muree isinitti agarsiisu na waliin turaa itti barbaada argaa jirtanii loomii addaan fudhadha jechuudha loomii koo addaan butee jira loomiin gimmaashni qofti nu gahaa isiniin jechuu barbaada loomiin gimmaashni qofti nu gahaa jechuudha sorry baasa babal'isuu jedhuti loomiin gimmaashni qofti nu gahaa jechuudha akkam fayyadamuu dandeenya saanii duwwaadha argaa jirtu loomii gimmaashatti cuunfaa jechuudha bishaan isii sheeraan cuunfuu qabdanii jechuudha badambi cuunfatanii baasuu qabdanii waan mana keessatti argamu haala salphaadhaan feeguu dandeenya jechuudha waan kamirraayyuu jechuudha keessattuu fuula keenya waa hedduu isin barsiisa waa hedduu walirraa baranna anis isinirraa baradha isinis waan beekurraa isin barsiisuu qaban jedheeti loomii argaa jirtanii bishaan isii jechuudha bishaan ishee asitti cuunfadhee jira loomii taansee immoo sukkaara nu barbaachisa sukkaara maankaa lama qofa jechuudha jechuun yeroo hedduuf si fayyada sagalee kun hundi gizee tokkoo fi miti waa hedduu fayyada hidhii qofaa miti akkana gootanii harkoota keessan kan gugurraachate irratti illee dibuu dandeettanii jechuudha taansee immoo baaziliinii kana immoo akkamitti akka dibatanii baaziliiniin kama hunduun ta'a an kana fayyadama waan ta'eef isin immoo baaziliinii hundinuun ta'a jechuudha baaziliinii dammoo quba koo tokko fudhadha itti dabaluu barbaada maaliif waan biraatiifis waan fayyadamuu barbaaduuf jechuudha hidhii qofaaf suntaan wanta biraallee fayyadamuu jira jechuudha isin barsiisaa isinis narraa baradhaa anis isinirraa baradhaadha kanaafuu wali sukkaara baaziliinii maankaa tokko sukkaara maankaa lama leemonii loomii gimmaasha jechuudha እና አከነቱ ሊኦፍተኒ ስርት ጉሩ qabdene jechuudha akka wal argatee wal nyaatu jechuudha
sirriimatti wal nyaachisuu qabu. Sukkaaraa fi loomii fi sukkaaraa baaziliinidha. Sirriitti wal nyaachuu qaba. Sirriimatti waliin dhuftanii lafee wal seenuu qaba jechuudha. Nawa baay'ee si fayyada jechuudha. Hidhii qofa osoo hin taane fuula keessanitti illee dibattan rakkoo hin qabu. Garuu hidhii irratti immoo gahee guddaa taphata. Hidhiin keenya akka nu jalaa hin goggogne, hidhiin keenya akka nu jalaa hin baqnee fi waa baay'ee gahee guddaa taphata jechuudha. Waliin dhahee jira. Nyaachisee jira jechuudha. Laala argaa jirtanii na nama salphaadhaan jechuudha. Hidhii koo waa tokko hin dibadhaan kana dibadha. Yeroo baay'ee chapstikii fayyadamuu barbaadu yoo ba'uu barbaade akkasumallee jechuudha. Yeroo hunda hidhiin koo akkuma bareeddeetti jechaadha isinii galee. Kana gootanii akkuma nama isa afaan dibattaniiti jechuudha. Akkana haala kan hamma daqiiqaa 15 hanga 10 jechuudha. Ofirra tursiisuu qabdanii. Achiin booda immoo dhiqattanii yoo dhiqanne immoo hidhiin keenya akkam ta'a kan jedhu walumaan ilaalla. Akkam masirraa argitanii daqiiqaa 10 booddee walitti deebina siin jechuu barbaadeeti. Haala kanaan fayyadamaa. Achirraa naasii immoo harka keessan kan gurraachatu jechuudha. Harka irratti illee rakkoo hin qabu. Harkaaf illee baay'ee faayidaa guddaa qaba jechuudha. Isin galee harka bakkee isin gurraachatu hedduu irratti waan kana su fayyadamtanii baay'ee gaariidha. Sinin jechuu barbaada. Akkanitti fayyadamu waan beeknurraa immoo walaa barsiisnu afaan keenyaan jechuudha. An keessatti afaan Oromootiin waa hedduu sin barsiisuu fedha. Isinillee immoo warri waa akkanaa beektan, warri waa akkanaa irraa beektan nu barsiisaa karuma dandeettaniini. Sinin jechuu barbaada. Ani immoo shaamizii harka guutuun uffadheera waan ta'eef haala kanaan amma daqiiqaa 20 harka irra tursiisuu dandeetta. 15 qofa suntaan amma daqiiqaa 20 jechuudha. Harka kee irra tursiistaa booddee dhiqattu harki kee laafinne isaa bareedina isaa garuu kana hoo jedhu torbaan keessatti ala 3 yoo dandeetta ala 3 fayyadamu. Baaziliiniin mana eenyuutiin dhabamu, sukkaarri illee mana eenyuutiin dhabamu, loomiin illee isaayyuu dhabamu. Kanaafuu waan mana keessa jiruun waan nu bareechisu maaf of hin bareechisne, maaf of hin qabne, maaf of gannaa isiniin jechuu barbaada. Oromootiyaa waa hedduu walirraa baranna. An daqiiqaa 15 boodamu viidiyoo hidhii koo isinii mul'isa. Amma daqiiqaa 15 irra tursiisee jechuudha. Booddee hidhiin kiyyaa jijjiirama akkamii fidee dhufe, jijjiirama qabamu hin qabu irra jechuudha. Isinitti agarsiisaa. Kanaafuu na hordofaa warri na barachuu barbaadan jechuudha. YouTube kanarra nu diraamallee nu jenna. Waa hundaa dalagna isin galee waan beeknurraallee isin barsiisna jechuudha. Kanaafuu haala kanaan argitanii isin afur dibata. Morma amma lafa dhiqachuun barbaadu malee morma kee kana jalatti illee yoo godhattee daqiiqaa 30 morma kee jala dhiistee achiin booda seeraan saamunaadhaan shaampuudhaan yoo dhiqattanii baay'ee bareeda isiniin jedha. Kanaafuu hamma daqiiqaa 15 booda isinitti deebi'uun nagaan naa tura. Asuma viidiyoo kanarraa naansee isinitti agarsiisaa viidiyoo afaan koo itti bareede. Waan durarra isinii maxxansa, duubarra isinii maxxansa, galatooma isiniin jedha. Oromoo koo isin jaalladha. Duratti akkaataa hidhii itti bareechisnu isinii mul'isaa ture. Hidhii akkana bareeda hidhii isinii mul'isaa ture jechuudha. Hidhii koo argaa jirtan kunoo ilaalaa jirtanii. Hidhiin kofoo isaa baay'ee bareeda, baay'ee laafaadha, namatti tola. Dibannaa tokko malee baay'ee namatti tola jechuudha. Kanaafuu an torban keessa si'a 3 fayyadama. Kanaafuu akkaan fayyadamaati ilaalaa torban keessa
jechuun amma ji'a tokko fayyadamte arguu dandeetta waan isaa beekuu dandeetta jechuudha fayyadamaa dhiisuu sun ta'a amma ji'a tokko fayyadamii ilaalisiin jedha hidhii koo argitanii dibadhee isin mul'isee dhiqadhee ga'ellee kunoo kana fakkaata isin jedha Oromoo koo isin jaalladha kanaafuu walirraa barannu nagaan turaa qophii biraatiif walitti deebinutti horaa deebanaa bulaa